Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 13 kaasee kan jiru akkas jedha. Yaaqoob boqonnaa 5 13 kaasee akkas jedhee dubbata. Isin keessaa namni rakkinni itti dhufe jira? Inni haa kadhatu. Namni gammadu immoo jira? Inni immoo faarfannaadhaan galataa dhiyeessu. Isin keessaa namni dhukkubsate jira? Inni jaarsolii waldaa kiristaanaa hawaamsifatu. Isaan immoo maqaa gooftaatiin dibata dibanii kadhataa godhaniif. Kadhanni amantiidhaan godhamu kun isa dhukkubsataa in fayyisa. Gooftaan isa in kaasa. Cubbuu hojjeteera yoo ta'es inni isaaf. Yos dhukkubatti akka fayyifamtanitti cubbuu keessan walitti madhaa. Waliifis kadhadhaa. Kadhannaan nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu in danda'a. Eliyaas nama akka keenyaa ture. Kadhata isaa keessatti bokkaan akka hin roobneef yommuu kadhate waggaa 3 ji'a 6 bokkaan biyya sanatti hin roobne. Yeroo inni deebi'ee kadhatetti immoo Waaqni bokkaa hin kenne, laftis midhaan hin baase. Amen. ከአማርኛው ማነባለሁ። ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 13 ጀምሬ አነባለሁ። እንዲህ ነው የሚለው ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም ማለት ነው። ከእናንተ መካከል በመከራ ውስጥ ያለ አለ? እርሱ ይጸልይ። የተደሰተ አለ? የምስጋና መዝሙር ይዘምር። ከእናንተ መካከል የታመመ ሰው አለ? የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ይጥራ። እነርሱም በጌታ ስም ዘይት ቀብተው ይጸልዩለት። በእምነት የቀረበ ጸሎት የታመመውን ሰው ይፈውሰዋል፣ ጌታም ያስነሳዋል። ኃጢአትም ሰርቶ ከሆነ ይቅር ይባላል። ስለዚህ ኃጢአታችሁን እርስ በርሳችሁ ተናዘዙ፣ ትፈወሱም ዘንድ አንዱ ለሌላው ይጸልይ። የጻድቅ ሰው ጸሎት ኃይል አለው፣ ታላቅ ነገርም ያደርጋል። ኤልያስ እንደ እኛ ሰው ነበረ። ዝናብ እንዳይዘንብ አጥብቆ ጸለየ። በምድርም ላይ 3 ዓመት ተኩል ዝናብ አልዘነበም። እንደገናም ጸለየ፣ ዝናብም ከሰማይ ዘነበ፣ ምድርም ፍሬዋን ሰጠች። አሜን። ፋና ማሪፋዛ ከነራቲ ዋይ ኤልያስ ጋፋ ዱበቱ ከዳቹሳ ጋፋ ዱበቱ ኤልያስ ኢንከዳተ ጀዴ ዲሳ ቆፈውቶን ታኔ ኢንከዳተ ጀዴ ዲሳ ቆፈውቶን ታኔ ማለት ጀዳ ዝናብ እንዳይዘንብ አጥብቆ ጸለየ። አጥብቆ ጀቤሴ ከዳተ አከን ሮምኔፍ አከን ዴቢኤ ኢሮምኔ አከን ሮምኔ አከ ሰማይን ጩማሙፍ ጀቤሴ ከዳተ ጀዳ ከዳናን ኩን ሞይን ነጋ አመየዳ ጋፈን ዴቢሴ ከዳቱ ሲሮበ ጀዳ ቶርባናራ kadhata mata duree jedhu kan kadhannaa mata duree jedhu waliin jalqabne hiika kadhannaa waliin ilaallee turre. Kadhannaan Waaqayyo wajjin yaadaan walitti dudubbachuudha jenne. Yaadaan kadhannaa jechuun Waaqayyo wajjin yaadaan walitti dudubbachuudha jenne. Dubbiin kunis immoo dubbiin nuyi dudubbannu kunis Waaqayyoon kadhachuudhaaf waammachuuf bifa galataatiin dhiyaachuu innerra bifa galataatiin dhiyaachuudha. Innerra Filiphisius 4 irratti maal jedha? Waan isin barbaachisu hundumaa himataaf galataan fuula isaa duratti akka beekamu godhaa'edha. Akka beekamu godhaa'edha. Kanaaf galateeffachaa himanna. Himannaan keenya kadhannaan akkasii jechuudha. Lammaffaa kadhannaan meeshaa nu ittiin lafa kanarratti fedhii Waaqayyoo raawwachiifnudha. ፈዲ ዋቀዮ የእግዚአብሔርን ፍቃድ በዚህ ዓለም ላይ እንድፈጸም የምናደርግበት መሳሪያ ወይ ደግሞ ኢንስትሩመንት ሜሻን ኑይቲን ፈዳፍ ጃለላ ዋቀዮ ኢቲን ቢየለፋ ከነረት ትራወቺስኑ ከዳናት የሮሁንዶማ ነሚባየን ከዳታ ከናፊ አማሲሎሉት ዩንጋ ማሊፍ ከዳታ ከነን ከዳዱ ወዴ kadhata kana garuu beekanii kadhachuu fi waan namni kadhatuuf kadhachuun garaagarummaa qaba. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti waa'ee kadhataa abbaa keenyaa gaafa isaan kadhatan barsiis jedhan gaafa barsiisu gooftaan keenya jaalalli kee waaqa irratti akka ta'e akkasuma lafa irratti ta'u jedha. Jaalalli Waaqayyoo akka inni lafa irratti ta'u fedhii Waaqayyoo akka inni lafa kana irratti raawwatu kan nu ittiin goonu kadhannaadha. kadhannaan fedhii Waaqayyoo akka lafa kanarratti raawwatamu godha. Kanaafi kadhannaa yeroo hundumaa gaafa kadhannu fedha Waaqayyootiin jaalala Waaqayyootiin akka ta'e beekuun barbaachisaa ta'a.
kadhannaa kana fedha waaqayyoo kan jaalala waaqayyoo si jedhus namoonni dogoggora hubatan jiru. Isa kanas akkasiin of keessaatii saba ubaaftanii isa qabattanii barbaada. Jaalala waaqayyootiin si jedhamu kanas immoo namoonni tokko akkasitu dhukkubsatanii yookaan dhukkuba sombaa yookaan dhukkuba kalee yookaan dhukkuba tiruu dhukkuba bakka any sickness dhukkuba ta'e wayii ta'an qabamanii jiru. Maal jedhu gaafa kadhachuudhaaf jedhan dhukkuba sanaaf gaafa waaqayyoon kadhatan akka isaan dhiisuuf kadhachuu barbaadan gaafa kadhatan. Garuu gaafa fuula waaqayyootti dhiyaatan maal jedhanii kadhatu? Yoo jaalala kee ta'e dhukkubi kun naa dhiisu jedhu. Dhukkubni akkasiin dhiisuuf jaalala gaafattan aboo mucummaa qabdu waan ta'eef ina jajjuuf irra. Wanti akka waaqayyoon taane mana keessan taa'uu hin qabu. Amen. የእግዚአብሔር ያልሆነ የእናንተም መሆን አይችልም። በሽታ የእግዚአብሔር አይደለም፣ ከእግዚአብሔርም አይደለም፣ ለእግዚአብሔርም አይደለም። እኔ ለእግዚአብሔር ክብር ነው የምታመመው የምትሉት ሰዎች ካላችሁ ይሄ ስታተስ ኮ ነው። ይሄ በቃ ምንድነው በተለምዶ የምናወራው ወሬ ነው። ጃለለ ዋቀዮ ፈንኩብ ሰደከን ጀዱ ዋቀዮ ጃለለ ሳኑ ዱኩብ ሰቺሴ ራወቱ ነሚቾ ወጋ ሙሪሳ ጉቱ ጃማ ቱሬ ሰና በርቶና ከሰደኒ ጋፈተን ጎፍታ ነሚቹ ኩን ጩቡ አደ ሳሞ ጩቡ አባሳቲ ሞ ጩቡ ሳቲ በደ ጃማ ታይ ደለቴዳን ለክ የደን እና ጩቡ አባሳስ ከናዳሳስ ሚቲ ከንሳስ ሚቲ ጃለሊ አባኮ አከንቲ ሙልጣቱፍ ኩንታይድ አከዚ የቹን ኩኒ ጃለለ አባኮ ከቲ ሙልጣቱፍ ጋፈይዱ ዱኩብ ሰቺሴ jechuutuun taane fayyisee jechuudha. Yeroonni fayyu jaalalli abbaa ulfinni isaatti dhiyaata malee yerooti dhukkubsattu galati jira mana kee yeroo dhukkubsattu dhukkuba jira malee yeroo fayyitu garuu galata jira. Amen. Kanaaf waaqayyo fedhi waaqayyo kan raawwatu galata keessaa malee dhukkuba keessaa miti. እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ በቃ ታምም ያለው ዛሬ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ አይደለም የታመማችሁት የሰይጣን ፍቃድ ሆኖ ክፍተት ስላገኘ ወደ ቤታችሁ ስለገባ ነው ሾልኮ ስለገባ ነው ስለዚህ መውጣት አለበት አሜን ስትቃወሙ እሱ ደግሞ አይቀመጥም ይወጣል ኢየሱስ ጌታ ነው ክርስቲያንን ከኛ ባየንሳ ዳጋፉን አነቴ ሞቱማ ሞርማ ማለ ሰይጣን ሰከሰ ሳሞሩም ሰይጣን ሰድገለ ሞሩም ዳጋፉን አነቴ ነሞላ ሳቲቲ ሞርማ ማለ ሰይጣን ሰከሰ ሳኒ ሞሩም aggressively kanu itti mormu qabnu afur hama dhukkuba baate gara jireenya keenya dhufe mormu qabnu ትክክለኛ ክርስቲያኒቲ ከእግዚአብሔር ወይ ደግሞ ከክርስቶስ ባለ ጠግነት መካፈል ነው እንጂ ከስቃዩ ከህማማቱ አይደለም ምክንያቱም ምንድነው የሚለው ቃሉ ህመማችንን ተሸከመ ነው የሚለው እንጂ አካፍሎልን ሄደ አይልም ተሸከመ ራሱ ተሸከመ dhukkuba keenya baate dhamale dhukkuba keenya waa muraasa nurraa fuudheeti nu baate wanti no tokko monuu dhiise gaaf tokko gaafa nu yaaballeessu akka dhukkubsannuuf hin jenne Phaawulos tu jecha tokko jedhe sababii Phaawulos jecha sana jedheef namni baay'een kiftati ofitti bana ammas dhaggeeffadhaa sirrii Phaawulos takkas jedhe na waraansa na keessa kaa'eet waa'ee waraansa ni na keessa kaa'e kanaatiif yeroo sadiin qadhadheet yeroo sadanuyyuu deebinaa deebisuu didee jedhe afaan oromoo san dubbachaa jira deebinaa deebisuu didee yeroo sadanu deebinaa deebisuu didee naan deebinni naa deebise maal jedhe dhumarratti ayyaanni koo dadhabaa keessaa mul'ataati hataa'u naan jedheedha namoonni baay'een waaqayyo waraansa seexanaa keessa kaa'e dhukkuba keessa kaa'e jedhu garuu afaan ingiliffaansaa angels jedha angels sana terge isatu taayina waraana ita maal jechuudha gumbeettu si eeguuf sitterge gaafati doggortu deebi'a sitti siin immoo waraansa sitti fakkaata gaafa waaqayyo dubbatu kana Phaawulos angels jedha ergamaa na dhorku ergamaa na ittisu ergamaa na adabu ergamaa na gorsu ergamaa na qajeelchu na keessa kaa'e amen isatu taayina ittisa isin biraan afin amen isin biraan afin kanaaf amma maal isinitti barbaadeetim maal akka fudhattani maal akka of keessaa baaftan akka barbaade isini galeera dhukkubsachuun koo fedha waaqayyooti seeru sana of keessaa baasa si barsiisuuf garuu waaqayyo dhukkubaan si barsiisa miti yoo makkan dubbadde meequ yoo kana dubbaddeera namoonni irra deddeebi'anii dhukkubaan na barsiisuu barbaade hojii isaa na barsiisuu barbaade waaqayyo na dhukkubsachiisee hojii isaa na barsiisuu barbaade as keessa Harambee University
astuu kan barattan, riiftii kan barattan, any college, any university kan barattan jirtu miti. Asii kan barattan jirtu. Maybe waggaa 4, waggaa 3, waggaa 5, waggaa 6 graduate gootu. Gaafa graduate gootanii waan barattan kanaan graduate gootu. Kan fayyaa baratu fayyaadhaan graduate godha malee fayyaa utuu barachaa jirtu waggaa 4 booda accountingiidhaan graduate hin gootu iyyuu. Hin gootan waan barattanii maal gootu? Graduate gootu. Accountingi barachaa turte nursingidhaan graduate hin gootu. Nami dhukkubaa Waaqayyo na barsiisa jedhu na dhageessanii nami dhukkubaa Waaqayyo na barsiisa jedhu du'aan graduate godha. Du'aan graduate godha. Amantee fudhattee kanatti baraartu dhukkubaan baraarta. Dhukkubaan barta taanaan graduationiin kee du'a ta'a. ስለዚህ እኛ በክብር ነው የምንማረው። በፍቅር እንማራለን፣ በክብር ግራጁዌት እናረጋለን። አሜን። አከስ ሰበብ ንሳ ዱኩበ ኬኛ ኢየሱስ ፍራቴ ፈኖት ይባየራ አባርሰ ኬኛ ፍራቴ ፈኖት ይባየራ አመኑቲ ከነናፍ ስራ ኤገሙ ጎፍትቻፍ አከታውት ጅራቹ ቁልቁሉማን ንኑፍ ከነ ከሰት ኦፊት ኤጉ qajeelummaan nuuf kenne keessatti of eegu qulqullummaa mataa keenyaan qabnu qajeelummaa mataa keenyaan qabnu jireenya dhugaa mataa keenyaan qabnu namni biyya lafaa kanarraa hundumtu sobada Kiristoosin ala sobada jireenya sobaa jiraata namni nay baay'een jireenya sobaa jiraata qabeenya sobaa walitti qabata guddina sobaa guddata ፖዚሽኒ sobaa irra የሚወድቅበት ሰዓትና ቀን አያውቅም በቅጽበት ከዛ ቦታ ይጠፋል አገልጋዩም እንደዛ አማኙም እንደዛ የምተነብል ሰውም እንደዛ የሚያስተምርም ሰውም እንደዛ ማል ዋንታይፍ ክርስቶስ ኢየሱስ እንጅሬኛ ዱጋ ኢሰ ክርስቶስ ከነዋን እንጅራኔፍ ጅሬኛ ዱጋ ክርስቶስ ከነ አመንጅራትኒት ቢይለፋኩን ሲረቲ ዋን ሆጀተቱ ቀባ ኢንቨስትመንት ቢይለፋ ካና ሲረጅራ ማለ ኢንቨስትመንት ዋቃ ሲረንጅሩ አማቲ ፈደ ቢይለፋ ካና ፊዱ jechuun jaalala Waaqayyoo kan itti raawwachiifnu fedhii Waaqayyoo kan itti lafa kana irratti raawwachiifnu kan itti raawwachiifnu kanaaf jaalalli kee Waaqa irratti akkuma ta'e akkasuma lafa irratti ta'u jechuun in another word or explanation mootummaan kee Waaqa irra akka jiru nu biras ajiraatu ati inni Waaqa irra jiraattu nu gidduus jiraadhu jechuudha gara gambara ያሊጋ ገረተከተ ከዘና ወረተቶቹን ከረገምብራ አትኒ ዋቀረ ጅርቱ ኑ ግዱስ ጅራዱ ኑ ብራዚ ነፊን ዋቀዮ ሲብራ ነፊን ናይባየን ማነሳ ከሳቲ ዋቀን ገፉ ነሚቻ እንግሊዛዊ ተቆቱ ኪታባ ዋቀዮ ደደባዳ ይዱ በረስ ደደባዳ ዋቀዮን ይደን ደደባዳ ደበረስ arra ABCC baase public godhe ABCC ummata English hundumaatti beeksise namundumtu kitaaba isaa bitate galgala manatti galee ciise በጣም ታዋቂ ነው mana isaa keessa gadin bayna fe gaafa namoonni naannoo sana darban ciincaa umnaa ol ciincaa dhaga'u turanidha ina jaa naannoon sun galgala barkan inni achi keessa ciise ina jaa ture gaafa dhaqanii mana isaa cabsanii ilaalan du'ee jira ciincaan isa keessaa ba'u garuu kar nama reeffa ta'een aladha Waaqayyo reeffa isaa una jeesse jechuudha yani በቃ እሱ ትልቅ ነው በቃ እንትን አይደለም እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ ስለሆነ አሜን አቲ ኤል ሻዳይ jechuun ኤሊ holistic name keessa isa tokko eli holistic name maqaa Waaqayyotti waamamu keessa isa tokko el shaddai jechuun Waaqayyo inni qabeenya kennu jireenya sin kenna jechuudha kara kan bira waan hundumaayyuu isatu kenna argite amma uffata filattee ati uffattu addunyaa kana warqii ati nan dhakee irratti naqattu konkolaataa ati ooftu latest luxury kan ta'e balbala isaasitti bane eebba isaasi eebbise namni kadhatu gaafa dafqinu la kun dafqinu kun osoo Waaqayyoon kadhanna miti ta'e utuu gargaarsa Waaqayyoo miti ta'e dafqi baatu kun ajaanshii as naman teessiftu Waaqayyoon nu gargaarraan dafqi keenya kuni bishaanuma ta'ee dhufe qulqulluudhaan yoo nu itti qabeessan tokko miti
Garuu waaqayyo deemnaan dafqi xaphettu kun nama mana kana keessa jiru hundumaa ariiti. Jaalalli waaqayyo isin biratti raawwatu. Jaalalli waaqayyo isin biratti raawwatu. Yaa waaqayyo jedha. Afurri keenarraa na deemin jedha. Afurri hamaan nan argatin jedha. Egaa waaqayyo namoota isarratti kaan akkas gochuus hin danda'a. Afurra maanis immoo kana namatti hin erga. Namoonni tokko rakkoo akkasii qabaatu. Kanaaf wanti kam isin gaafa gara keessan dhufu fedhuma waaqayyo taananan madaa'e fedhuma waaqayyo taananan akkas ta'e አይደለም የእግዚአብሔር ፍቃድ በሽተኛ እንድትሆን የአልጋ ቁራኛ እንድትሆን ሙት እንድትሆን እንድትጎሳቆል አይደለም የእግዚአብሔር ፍቃድ ከባለጠግነቱ እንድትካፈል ነው አምላክም እንደ ባለጠግነቱ መጠን በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ አሜን እንደምኑ መጠን እንደ ባለጠግነቱ መጠን እንጂ እንደ ቢል ጌት ባለጠግነት መጠን አይደለም ከናፍ ገነማ ከና ዋንቶ ኮከቲ ቡፍቴ ደምቱ መርባድ አከቲ ገንቴ ኦፍራ ባፍቴ ገቴ ከቲባቱ አሜን አሜን አይ ሰገሌን ኩን ሲንገቺሲ ሱታናን ፍራቴ ገልታ አመስ ሆስፒታሉ መት ደቢታ አመስ አጤት እንጂፍት ሰደፋን ኢከ ከደና ከንጀዱ ከነ ሂከሳ ደምሰኑቲ ዋቀዮ ወጅን ጉያን ጎኑ ደን ዱበዴ ቱሬ ደምሰኑቲ ጉያ ዋቀዮ ወጅን ጎኑ ከደናን ጋፋ ነመት ቶሌ ዲሰኒ ጋፋ መታቦውን ነመት ደጋሙ ከን ከደተምቲ ከደናን ጋፋ ነማሚልካይ ዲሰኒ ጋፋ ወንቲቴ ተኮ ወላንሶ ነመቀበ የሆነ ትግዳሮት ሲፈጸም የሆነ የጠላት ፍላጻ ሲወረወርብን የምንጸልየው ጸሎት አይደለም ጸሎት ተከታታይነት ያለው ኮንቲኒቲ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሳታቋርጡ ጸልዩ pray without ceasing አሜን ቱ ኢንአቢኑ ቱ ገርገሪን ኩቲን ከዳዳ አቃንሳ ይብፈም ተሰሎኒቄ ሰራሻን ቁረቶር በቃላላ አከዘደ ዲም ሰኑቲ ጉያን ዋቀዮ ወጅጎን ዴይሊ ሙቭመንት ዋቀዮን የሮን ከራረደ ሙን ከዳዶ የሮን ገሉን ከዳዳ ወንት ይደሙ እንጂሩ ሲሰማ ሁሉ ጸልይ ነፍስና መንፈስ ስጋ አንድ ላይ ያሉ ጸልይ ስጋ ፍርፍርና ፓስታ እንደምፈልግ መንፈስ ጸሎት ይፈልጋል አሜን አዎ ታክሲ ገሰቴ ሰቀደቹ ለንዴስ ማተር ጋፋ አፉራን ታቱ ኢሳሶዳቻ ቱርቴ ተሰንታ አፉራን ጋፋ ታቱ በመንፈስ ስትሆኑ ብቻ ነው መድፈር የምትችሉት በመንፈስ እስካልሆናችሁ ድረስ በዓለም ነው የምትደፈሩት ዋናቲ በርባድ ገነማ ከነ ይንፉዳታ ዴም ሰው አቀዮ ወጅን ተውድ ዴም ሰው አቀዮ ወጅን ተውቹን ከዳና ዴም ሰው አቀዮ ወጅን ተውቹን ዮ በልበለ ጩፈተ መለ ዮ በልበለ በነተ መለ ዮ አደራሸተ መለ ዮ ሱቀተ መለ እንተውም ትከዳና ቢሮ ከሰጥን ከዳተማ ዋቀዩ አሜን እንከዳተማ ዋቀዩ እንከዳተም ማሊፍ ከዳነሬ ማሊፍ ከዳን ቶክ አቦሚ ዋቀዮ አንተይፍ ከዳን የእግዚአብሔር ትእዛዝ ስለሆነ ነው የምንጸልየው this is a command አቦሚ ዋቀዮት ማቴዎስ ቶርባራት ተከሰተ ከደዳ ስኒፍ ከነማ this is a command በርባዳ ይነርገቱ በለበለሩ ቁጣስኒ በነማ ከንከረቱን ፍረተ ከንበርባዱ ነርገተ ከንበለበለሩ ቁጡ ፊን በነማ isin keessa yo inni qurxummi kadate eenyutu bofa kenna mucaasaaf yonni daabbo kadate eenyu dhagaa kenna yonni buphaa kadate eenyu torbaan qabaa kenna isin yu hamoota taatanii utuu jirtanii ilmaan keessaniif kan akkas yaaddan abbaan keessan inni waaqarraa attami isiniif yaadure Yesus geeta na me chokki jedha yaati karaan Yesus qofa jedha yaati dhugaa inni dhugaa si ba karaan Yesus qofa jedhi Hallelujah! Kana gadu bachun kasito. Abbomi sana keessatti kana gadu bachun. Maatiyos 26:41 irratti maal jedha? Qoramatta kan galleef dammaqa kadhadha. Hafurrillee dhimmaadha. Foon garuu dadhabaadha jedha. Qoramatta kan galleef dammaqa kadhadha. Wede fatana indakabu. Tiguuna ጸልዩ. Amen. ኢየሱስ ጌታ ነው. ትጉና ጸልዩ ወደ ፈተና እንዳገቡ ቆረመት ተከን ገል ከደዳ ጀባዳ ከረዳ ደመቃ ከረዳ ኢየሱስ የሮፊሳቲ ገራ አርፈሙት ዲያት ገራ አርሳተውት ጋፈዲያት በርቶተ ሳቲን ረፋጅሩ ከረዳ ፕሊ
Please kadhadhaa. Du'a jalaa fiiganii ba'u miti kadhatanii ba'u. Amen. Rakkina jalaa fiiganii ba'u miti kadhatanii ba'u. Yesus geetaa ነው. Rakkina yeroon isiniin jedhu rakkina fi iyyummaan tokko miti nan isinitti himaa jiru. Ayidalla. Iyyuma kee kadhannaadhaan hin ba'an. Iyyuma keessaa hojiidhaan ba'u. Hafuura hiyyummaa jalaa immoo kadhannaadhaan ba'u. Iyyuma jalaa hojiin hafuura hiyyummaa jalaa kadhannaadhaan. Kanaaf watch and pray. Watch and pray. That in turn not into temptation. Akka qoramatti hingalle temptation. Dhiphina takka hingalle garraa takka hingalle. Jabadha kadhadha. Waldaa waan dhaqeef namni hin kadhataa yoo jenne nu sobsiisa. Namni waldaa waan dhaqeef kadhatee gale jechuun sobadha. Waldaa waan dhaqeef abalu kadhannaarra oole. Namni baay'een kadhannaa dhaqadha. No. Kadhannaa dhaqee namni baay'een miillaan waldaa dhaqee garuu namni addana taa'ee amma mana jiru jira. Waa'ee misaa kan yaadaa jiru. As taa'ee namni waa'ee mana kiraa yaadaa jiru jira. As taa'ee namni waa'ee saba waan bor hojjetu manaabini yaadu jira. Taayimiin kun garuu yeroo kadhannaati. Yeroo ati humna targattee baatu. Kanaaf Luqaas Tesaloniqee sila jalqaba dubbadheera. Tesaloniqee sadura 5:17 irratti utuu gargarin kutin kadhadhaa jedha. Pray without ceasing or leasing. Leasing utuu gargarin kutin, ceasing utuun dhaabin utuun dhiisin jechuudha inni immoo. Wordii kana lama fayyadama afaan Ingiliffaa garaa garaa keessatti yoo ilaaltan. Iddoo tokkotti pray without leasing jedha. Iddoo tokkotti immoo pray without ceasing jedha. Kanaaf jechoon isaa tokkumadha. Utuun dhaabin utuun dhiisin. Tu gargarin kutin jechuudha. Jechanumsaa jechuudha. Afaan Ingiliffaa isaa fayyadamtan maybe wanta dubbadhu kana wajjiniin garaa garaa taa'attanii kan yaannechuu barbaadeetan. Inni kan biraa Luqaas 18:1 irratti yoo ilaaltan, Luqaas 18:1 irraa yoo ilaaltan maal jedha isinitti fakkaata? Yeroo hundumaa kadhachuun akka isaaniif ta'u, kadhachuu akka hin dadhabne. Ilaala argitanii? Yeroo hundumaa kadhachuun isaaniif akka ta'u sometimes hin jedhu. Sometimes hin jedhu. Yeroo hundumaa kadhachuun akka isaaniif ta'u. Yeroo hundumaa kadhachuun akka isaaniif ta'u. Kadhachuu akka hin dadhabne. Isaan barsiisuudhaaf Yesuus fakkeenya tokko isaanitti hime. And he spake a parable unto them. To this end that men ought always to pray and not to faint. Kan dadhabne, to faint. Kan dadhabne. Always. Yeroo hundumaa kadhachuu kan dadhabne. Kadhachuu akka hin dhiifne. Fakkeenya tokko isaanitti hime. Fakkeenya tokko isaanitti hime. Fakkeenya tokko isaan barsiise. Maal jedhe? Fakkeenya tokko isaanitti hime. Kadhannaa barsiisuuf jedhe akka abbaan firdii Waaqayyoon hin sodaanne namas hin safeeffanne tokko mandara tokko keessa ture. Gooftaan dubbachaa jira kana. Mandarichuma sana keessa immoo haati hiyyeessaa tokko yeroo yerootti always deddeebitee anaaf isa anatti falmu gidduutti firdii qajeelaa anaaf kenni jettee itti boossi turte. Firdii qajeelaa anaaf kenni jettee itti boossi turte. Inni immoo ishee jalaa didee lafarra duraa harkise. Booddee garuu innumtuu Waaqayyoo yoo sodaachuudhaa baadhe namas yoo safeeffachuudhaa baadhe haati hiyyeessaa kun waan na dadhabsiiftuuf firdii kennuu fi anaaf wayya. Kanaa achi dhuftee ana nuffisiiftii jedhee ofitti dubbatee jedha. Argite? Amma inni ofitti dubbatutti deddeebitee kadhachuudha. Always tu gargarin kutu. Utuun dadhabin. Kadhannaa jechuun yeroo hin qabne kadhatu miti. Kadhannaa jechuun yeroo kalaandariin qayyii kadhatu miti. Kadhannaa jechuun hojiin qabduuf ol deebi. Har'a hojiin qabu waan an ta'eef an dhaqee xinnoo isheen kadhadhan jedhe kadhanni kee yeroo sana zeeroo ta'e jechuudha. Har'a hojiin qabu iyyuu kadhachuu barbaade itti taanaan bakka kadhatimmoo hojiidha waan ta'eef kadhanni inni ta'uuf maatii dhatte sun hin ta'u. Utuma hojii qabaniiti kan kadhatamu kadhannaa. Kadhannaan ofii isaatii immoo hojiidha. Kadhannaan bishaan qofa dafqita miti gaafa kadhattu dhiiga dafqita. ጸሎት ስራ ነው። ስራ አጦች የሚጸልዩ ጸሎት አይደለም። ስራ ያላቸው ሰዎች የሚጸልዩ ጸሎት ነው። ሁሉም ሰው የሚጸልይ ጸሎት ነው። ትእዛዝ ስለሆነ it's a command
hojiin qabuuf an kadhadha hojiin qabuuf har'a waldaan naqa amala gadheedha kun baay'ee amala gadheedha ofumaa ol deebite kalaandariin qayyii ta'ennaan ofumaa ol deebite har'a kadhannaan qabadha jette malee gaafa sana wantati teessee guungumaa ol ta'e hin ta'u sababni isaa waan hojiin qabneef kadhatte malee hojii dhatteen kadhanne kalaandariin qayyiidha taanaan har'a kalaandariin qayyiidha kadhannaan qabadha jettanii of hin joorsinaa gaafa kalaandariin qayyii ta'e yoo birrii kiisii kee keessaa furdaadha ta'e soodaree dhaqi fataayiti qayyiidha maal boqodhu siin jedheeti mootummaan kenni qayyii godhe dhaqi boqodhu waan kalaandariin qayyii ta'e fitte sagantaa kadhannaan qabatiin fira dubbisuu barbaadu dhaqi dubbisi yoo irri bara rafteen quufne ta'e dhaqi rafi maatii keessanii wajjin gammadaa hiriyaa keessanii wajjin gammadaa kalaandariin qayyiidha biniire bakka kan kadhannaa miti kan mootummaati malee kalaandariin qayyiin kan kadhannaa utuu hin taane kan mootummaa Anam mootummaan immoo warra hojii mootummaa hojjetaniif itti kalaandarii qayyii godhe nuun ilaallatu ndaa'um nu warra tajaajiltootaan ilaallatu warra hojii mootummaa hojjetan garuu ilaallata isiniif qayyii gaafa isinii godhe har'a kalaandariin qayyii waan ta'eef ettanii ettanii mana hin cufatinaa wal galtanii ofumaaf hin cannaqinaa yoo dhattanii zanaa ettan ameen kanaaf kadhannaa waan hojii hin qabneef waan kadhatamu miti hojii waan qabnuuf kadhannaa miti hojii maqabnaayyuu kadhanna hojii maqabnaayyuu kadhanna kanaaf lammaffaa sababa karaa guddaa nuti itti waaqayyoon beeknu ta'eef kadhanna waaqayyoon karaa guddaa nuti itti waaqayyoon beeknu kadhannaadha karaa guddaa nuti itti waaqayyoon beeknu nama tokko beekuu fi nama sanaa wajjin garaa tokko walitti dubbachuu akkuma qabnu waaqayyoon beekuufis waaqayyotti dubbachuu qabna waaqayyotti kan nuyi dubbannu immoo kadhannaadhaan itti dubbanna waaqayyotti nama tokko wal beekuuf maqaan koo abaluun jedhama maqaan kee eenyu an akkasiin hojjedhaa biyya akkasiin ture iddoo akkasiitti an dhaladhee lafa akkasiin jiraadhaa jireenya akkasiin jiraadha jettee namatti matta namaa wajjin wal baruudhaaf nama sana beekuuf jetteeti ofii kee beeksisaa jirta waaqayyoon beekuuf fuula waaqayyoo duratti ofii kee beeksisuudhaan waaqayyoon immoo baruun danda'ama waaqayyoon baruun kan danda'amu akkasitti ilaalla luqqisii kana laalla dabee dubbisnee dabarra faarsaa 46:10 macaafa faarfannaa daawit 46:10 akkas jedha hiika haaraarraa akkas jedha dhiisaa gab jedha ani waaqayyo akkan ta'e beeka ani saba lafarraa gidduutti ol kaafameera ani biyya lafaa keessatti ol kaafameera jedha hiika waltawaa yookaan macaafa naannoo kibba oromiyaa gondoroo haarayaa isa jedhamu kakuu haaraa sanu jennu gondoroo haarayaa isa jedhamu gujii boorana keessatti kan dubbifamu irraati immoo yoo ilaaltan maayedha boqodhaa akka ani waaqa ta'es beekaa jedha boqodhaa akka ani waaqa ta'es beekaa jedha hiika haaraarraa immoo dhiisaa gab jedhaa jedha asirraa boqodhaa akka ani waaqa ta'es beekaa waaqayyo kan ni waaqa waan sabni kun hamaa korachuudha jedhu hamaa korachuudha waan sabni kun hamaadha jedhu hamaadha waan sabni kun jaju hin jajin waan sabni kun tuffatu sun tuffatin ani waaqayyo duwwaan waaqa isa qulqulluu akkan ta'e beeki kan jedhu macaafa 8 irratti barreeffamee jira 8:12 natti fakkaata 8:12 irratti barreeffamee jira ani waaqayyo akkan ta'e qofa beeki so waaqayyoon erga beekte gab jedhe wanti gabii si dhowwee jira gab jedhe dhiisi boqodhu waaqayyo irratti irafuu በእግዚአብሔር ላይ ሀብት አሳርፍም ብዙ መማር አሳርፍም ባይኤ በረኔን በቆኑ ባይኤ ቀባኔን በቆኑ ባይኤ ተዝናናኔ ነመ ባይኤ ቤክ ፖለቲሻኒ ጀባታኔ አክቲቪስቲ ጀባታኔ ፊሎሶፈር ጀባታኔን በቆኑ ገሩ ዋቀዮን በቆናንቻ አሜን ኢረፍት እውነተኛ ኢረፍት የሚሰጠው እግዚአብሔር መንፈስ ብቻ afro waaqayyo qofatu boqonnaa dhugaa namaaf kenna kanarraan gara beendumsaa boqonnaa sobaati sadaffaa rifadheen dubbadda sababii waaqayyo nama dhaga'uuf kan nuyi kadhannuuf maaliif kadhanna jedhu sababii waaqayyo nama dhaga'uuf kadhanna yeroo nuyi kadhannu akka namaan dabarfatu waaqayyo si jalaan didu meerka keessa mirgaa ol kaasaa waaqayyo na jalaan didu jedha na dhagaa jedha isa waammadha jedha ameen 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 isuma waammadhu waaqayyo si dhagaa waaqayyo hin dhagaa namoota tokko aadaa makan godhatan jiru nama jalaa didu waaqayyo si ni badisu utuma dhagaani nama jalaa nawwaatan sat si jalaa nawwaatan mun dhaga'u fayyaatti duuduu dhagu faarsaa 65 maal jedha isinitti fakkaata faarsaa 65 maal jedha isinitti fakkaata yaa isa kadhata namaa dhageessu namni foon uffate hundinuu
cubbuu isaa wajjin gara kee hin dhufa jedha. Faarsaan 94 immoo akkas jedha. Faarsaan 94 immoo inni gurra namaaf dhaabe ofii isaatii hin dhaga'uure. Waaqa dhaga'u waan qabnuuf kadhanna isiniin jedhani. Waaqa dhaga'u waan qabnuuf kan ni kadhannu. Inni gurra namaaf dhaabe ofii isaatii hin dhaga'uure. Waaqayyo gurra qaba hin dhaga'a. Ija qaba hin arga Waaqayyo. Waaqa tolfamaa miti Waaqayyo innati waaqessitu. Waaqa dhaga'uudha. Ameen ameen. Waaqa gurra hin qabne homaa hin dhageenye balleessu ofirraa Kiristoos Yesuus isa dhaga'u. Ameen. Isa dhaga'u sin dhaga'an gurra sitti uumee akkati dhageessu godhee ofii isaatii dhaga'uun dhabu Waaqayyo. Hin dhaga'a Waaqayyo. Ameen. Isati kadhattu qofa miti isati suuqa teessee nama amattu iyyuu hin dhaga'a Waaqayyo. Akkeedhaaf gaafati balleessitee dhufte amachaa oltee dhufteni dhagaan ture silaa. Tochi turte dhagaan ture. Matu Waaqayyo akka lolaa kanatti dhaabatee nu fuuldura dhaabatee nutti taasise eenyutu addana taa'attanii yaaddu. Duran dhaabatamu goofticha dura inni dhagaa. Ameen ameen. Inni dhagaa. Kan nuyi fuula isaa dura dhaabannu ko eenyummaa keenyaan miti. Jabina keenyaan miti. Ayyaana isaatiin. በጸጋው ነው የቆምነው ፊቱ በጸጋው ayyaana isaatiin dhaabanne. Namni baraammaa kana macaafa barachuudhaaf sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf kadhachuun jaallatu. Sagalee waaqayyoo barachuuf kadhachuu jaallata utuu hin taane namni baraammaa hin dhufa wangeelan cufta malee hin bantu yeroo namni dhufu. Wangeela banteennaan sabiin jaallatu hin cuftaa fi utaallee faarfannattaa hin utaalchiftaa isa booda samaayi banamaa jira amma kornisii kana tuttanii deebitu ettaan akka handaf kita isa booda utaaltaa waara kaaftaa arra sagantaan waadha jedhee gala sagantaan mana sanaa dinqiidha jedhee gala hinduuti ati gaafa sana dhugaa maal godha reeffa kee too galee reeffa kee gale inni jiraataan sagalee waaqayyoo sin barsiifamne taanaan keessa kee iddoon qabanne taanaan buddeen nyaattee qufta bishaan dhuddee dheebuu baata. Amerikaa dhatta Awurooppaa dhatta kessii sanatu sirraa dhaabbata biiroo sana argatta poozishinii sana sii dabalama siin jedhee mayoon si gashe hinduute ati bakka hinduute kana ko firdi shaangoon iyyuu siin jedha bar sagalee waaqayyootuun dhaga'ii raajiin gara kee dhufu yoo jiraate manaajimentii manichaa sii murteesse malee wangeela miti jechuudha. Waan manaajimentiin haasofna miti nu immoo waan waaqayyoo haasofna. Ameen. Ittee akkasi. Kana sagalee waaqayyoo sinitti haa tolu. Nama cina kee jiruuni sagalee waaqayyoo sitti haa tolu naa jedhee. Gaafa macaafa dubbiftu nyaara hin guurinii jedhiin. Gaafa sii dubbifamu nyaara hin guurinii jedhiin. Harka rukutii galateeffadhu jedhiin. Dabalaa galateeffadhaa isinis. Malee sagalee waaqayyootti nyaara hin guurinaa. የእግዚአብሔር ቃል ያኖራል ህይወትን ይሰጣል። አሜን። ህይወትን ይሰጣል። ማንኛውም ትንቢት ያስፈልጋል። ጥሩ ነው። ትክክለኛ መስመር ከመጣ ጥሩ ነው። እኛም እንተነብያለን። ከእግዚአብሔር እስከሆነ ድረስ እንተነብያለን። በራሳችን አይደለም የምንተነብየው። we are inspired with Holy Spirit. kana tofiikeetiin dhiibamtee dubbattu nama boosisa. Kanati waaqayyoon dhiibamtee dubbattu immoo nama galateeffachiisa. Eesni harasitti toluu dhiisuu danda'a. Gaafa ija godhate garuu sitti tola. Wanta tarra facaafte ija godhata. Ana manarra cal'isee nan dhaabadhee facaasu kun dadhabuu dhiisee mini. Yaa wani poolii miti mini ree pooliin iyyuu simmintoodhaan dhaabate. Poolii miti amman dadhabuu dhiisee miti nan dadhabu. Yaa ከዚህ ሲመለስ ይደክማለሁ ስጋ ለብሻለሁ መንፈስ ውስጥ ብኖርም ማለት ነው። መንፈስ ቢበረታም ስጋ ይደክማል። ዘር እየዘራውባችሁ ነው። ይሄ ይበቅላል ይበቅላል። ጋፋ ኢቸ ጎደቴ ዮካኒን ገለቴ ፈታው ዮካኒን ቦስ ከናፍ ጀሎተtti sinaarina waaqayyo duwwaatti gammada. Amen. Afur karaan ittiin waaqayyo jireenya namaa keessatti fedhii ofii isaatii raawwatu. Yookaan karaan ittiin waaqayyo jireenya namaa keessatti fedhii ofii isaatii raawwachuuf qopheesse kadhannaadha. Fedhii ofii isaatii karaan ittiin raawwatu karaa kadhannaati jireenya keenya keessatti.
jireenya keenya keessatti karaa kadhannaa fedhii isaa raawwata Waaqayyo. Kakuusaa, jaalalasaa, yaadasaa, akeekasaa kan jiraatu karaa kadhannaati. Faarsaa Ermiyaas 33:3. Ermiyaas 33:3 maal jedha? Hiika haaraarraan isin hiika kan warra Gujiirraan dubbadhu. Gara kiyya iyyi ani siifin deebisa. Waan guddaaf humna qabeessa ati hin beeknes sittin agarsiisa jedha. Waan guddaaf humna qabeessa ati hin beeknes sitti agarsiisa. Gara kiyyatti iyyi. Gara namaa miti. Gara eenyutti iyyi? Gara kootti. Waan guddaa waan humna qabeessa sittan agarsiisa. Waan guddaa arguu barbaadda yoo ta'e kadhadhu. Waaqayyo sitti agarsiisa. Haleluuyaa. Waan guddaa arguudhaaf Waaqayyo kadhadhu. Sitti agarsiisa. Shanaffaa. Gargaarsa argachuuf kadhanna. Maaliif kadhanna jedhuufi gargaarsa argachuuf kadhanna. Gargaarsa argachuuf shanaffaan. Gargaarsa argachuuf kadhanna. Gaafa kadhannu Waaqayyoon gargaarsa argachuuf. Nama gargaarsa hin qabnetu gargaarsaaf iyya. Iyyi gara kootti dheme. Iyyi gara kootti. Gara isaatti gaafa iyyinu nu gargaara. Gargaarsaaf gara Waaqayyootti iyyina. Faarsaa 50:15. Faarsaa 50:15 akkas jedha. Yeroo rakkina keetiitti yeroo gidiraa keetiitti na waammadhu. Anis isa keessaa butee sin baasa. Atis na galateeffatta. Nami galateeffachuu barbaadu jira. Nami ba'ee galateeffachuu barbaadu jira. Ganama kana humni kadhataa si argatu. Yeroo itti aanu galataan deebitee dhuftaati. Haleluuyaa. Yeroo gidiraa kee yeroo rakkina kee na waammadhu. Natti iyyi na waammadhu. Na kadhadhu. Keessaan butee si baasa. Ati immoo na galateeffatta. Galateeffatta. Yeroo rakkina keetiitti Waaqayyo waammadhu. Faarsaa 50:15. Gaafa rakkinaa na waammadhu. Anis sin fayyisa kan warra Gujii. Anis sin fayyisa. Atis ulfina naa kennita jedha. Anis sin fayyitas ulfina naa kennita jedha. Hiika haaraan garuu gara kootti iyyi na waammadhu gaafa rakkina kee. Ani immoo isa keessaa buteen si baasa. Ati immoo na galateeffatta. Haleluuyaa. Ganama kana namni boo'aa jirtu, namni waammachaa jirtu yoo jiraatte ganama kana wanta hin dandeenye sana kee butamtee baata. Wanta humna kee ol ta'e sana kee butamtee baata. Faarsaa 121 lakkoobsa 1. Faarsaa 121 lakkoobsa 1 immoo akkas jedha. Akkas jedha. Iji kiyya gara gaarotaatti hangaasa. Gargaaraan kiyya eessaa haa dhufu? Gargaaraan kiyya Waaqa isa samiif lafa uume sana biraa in dhufa. Gara gaarotaan ilaale. Gargaarsi koo eessaa dhufan jedhe. Gargaarsi koo Waaqayyo biraa dhufa. Gargaarsi eenyu biraa dhufa? Mana midhageessan sagalee kana midhageessan namoonni barattan የሰማ ሰው ካለ አዎ ከከሰ ልትርኩታ ጎፍታዳፍ ገለተላጣ gargaarsa nami gargaarsa barbaadu jirta namnum nan qabatu namni Waaqayyo na gargaare maliyaanum nan qabu jettu jirta ganama kana kadhata ganama kanaatiin sagalee ganama kanaatiin gargaarsi tokko siif hin ta'a kadhata ganama kanaatiin gargaarsi tokko siif hin ta'a sagalee Waaqayyo gara kee fiduun gargaarsi tokko siif hin ta'a gargaarsi koo eessaa naa dhufa gargaarsi koo Waaqayyo isa Waaqaaf lafa uume biraa naaf hin dhufa haleluuyaa